Yooyaa ashama akkam jirtu harka fuune kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota YouTube channel Konzira Media marree guyyaa har'aas sagantaa keenya dhuuf jenna kutaan lammaffaa afgaaffii injineera jaallatamaa fi kabajamaa obboleessa keenya eebbala waacuun wajjin taasisnu amma jalqaba turtiin keessan wajjin ta'uun affeera keenya gabanaati turtii gaarii isiniif safuu fi aadaan maali? Oromoos ta'ee Itoophiyaas safuun wal kabajuu kabaja barbaachisaa walii kennu guddaa walii kabajuu aadaa isaa kabajuu amantaa isaa kabajuun kun safuu Itoophiyaati. Oromoo keessaan baay'ee ka safuu gate jira. Sabaaf sablammii biraa keessaa baay'ee ka safuu gate jira. Safuu gatuun kun immoo yeroo ammaa kana dhaloota ammaa kana maaltu ta'aa jira? Dhaloota puulii ala ta'e. Puulii ala beektu aadaanis hin jiru, amantaanis hin jiru, gidduu kan nama jiraatu. Namni aadaa isaa yoo kabajee guddaa isaa dhaga'uu qaba. Akka Oromootti Oromoon gadaan bula. Lallaba gadaan Oromoo lallabu san. Namni kamiyyuu so dhaga'ee bulee wal dhabaa wal jibbi amma jiru kun hin jiru. Gonkumaa hin jiru. Kitaaba qulqulluu keessattis Quraana keessattis obboleessa kee jibbi ka jedhu jiru. Aadaa abbootii keenya kan nu dhalanii guddisanii keessattis jibbii mootii wal dhabin jira. Wal dhabni sun ammoo kan yeroo muraasa akka yeroo xiqqaati qofa wal dubbatanii wal gargarii deeman. Wal jaalatu, walii hafu. Loon amma keessa jiru kun puulii ala kasiin jedheeni erga amantaan kabajni waan inni amanee hin beekne. Erga aadaan kabajni aadaa kam keessa saba kam keessa kan jiru wallaallee jira. Maaltu isa fudhachaa jira? Aadaa bishaan gamaarraa dhufe. Inni fakkeenyaaf barumsa isaa yoo baratu amala gaariin baratuu qaba. Amalli ko eessa jira? Amantaa taana amantaa keessa jira. Maatii taana maatii keessa jira. Aadaa taanaan aadaa keessa jira. Namni ko osoo achumattu qabamee achumattu bilchaatee garas dhufee yeroo ammaa kanatti dirree barnootaatti kufaatiin bal'aan ta'u jiru kun hin ta'u. Dhaloota ammaa kana immoo safuu wanti garaa gamaarraa yookiin lagaan gamaan fidee as dhaqqabsiisaa jiru kun teknooloojii amma nu harkaa qabnu kana. Teknooloojiin kun ammoo fuudhee gara duubaan nu deebisaa jira. Puuliidha ala baasaa jira. Dhaloota puulii keessa ala baasaa jira. Baratee barumsa irraa firee argatu dhabuu. Qotee qonna irratti milkaa ta'uu dhabuu. Daldalee daldala irratti milkaa ta'uu dhabuu. Wanti kun hundumaa maal irraa dhufaa jira? Safuu aadaa hojii, safuu aadaa barnootaa, safuu itti gaafatamummaa maatii isaanii bahuu dhabuu irraa kan fidu ta'uu isaati jechuudha. Amma faashiniin dhufa yoo jedhanu waliin ka darbu kanu. Karikulamiin barnootaa jijjiirameera yoo jedhan kan waliin darbu baay'een argitu. Har'a kan ammoo YouTube tokko irratti yookiin TikTok tokko irratti Facebook tokko irratti wanti tokko baay'ee taanaan har'uma kana kun ollaa keessa eessatti iyyuu namni waan san fayyadama. Dargaggeeyyiin baay'een isaanii ammoo hojii uumuurraa dhiisanii darbanii jiran. Deebuu qabu. Safuu hawaasa isaa eeguu qabu. Uummata jaalalaa kana uummata isaan dhalanii guddisanii kanaafi kabaja addaa qabaatu qaban. Waan danda'an godhu, waan dandeenye wanni godhamu hin jiru. Waan danda'an immoo gochuudhaaf keessi isaanii safuu qabaatu qaba. Wal kabajuun barbaachisaadha. Akka amantaatti amma amantaa kiristaanatti obboleessa abbaa keetii kabajii jedha. Nama guddaa kabajaa jira amma dhaloonni amma hin jiru. Kun immoo safuu aadaa gadaa keessa hin jiru. Aadaa amantaa keessa hin jiru. Namni deebi'uu qaba. Wal kabajuu qaba. Wal sodaatuu qaba. Yeroo qofa faana laalaa deemuu qabu. Yeroo laalee qofa faana utaaluu qabu. Wal sodaachuun. Namni tokko amma yeroo ati laalte haalluuntii fi yeroon amma barri keessa jiru kun kan safuu wallaale kun fudhatee darbee doktor profeesar ta'e kan safuun beekne bal'aa jira. Namatti dhaloota fakkeenya ta'a jettee yaaddu ka haalli isa fuudhee darbe. Garuu dhaloota boodaan dhufu qilee darbee dabarsee ofii isaatiif immoo iddoo tokko ta'ee waan bagatee milkaa'u akka jiru bal'aan jira. Deebuu qaba. Erga yoo aadaatti deebi'a ta'e
aadaa kabaja walii, aadaa jaalala walii, aadaa walii kennuu, aadaa walii gargaaruu qabaatu qaba. Amantaas yoo ta'e immoo akkasuma sanuma nyaata isaatiin, uffata isaatiin. TikTok irratti namni laayikii tokko argatuudhaaf, sheerii argatuudhaaf yookiin fooloowersii baay'ifatuuf namni maraataa oolaa jira. Kana argu maraate namni keenya ijoolleen teenya faana kaatee maraataa jirti. Hojii eegsiisa malee kun homaa wanni godhu hin jiru. Fakkeenyaaf amma pilaatfoormiin TikTok kun osoo adda kaansil ta'e namni laayikii miliyoona qabu maal haa ta'u? Wanti teknooloojii wanti qabatamaan achuma yookiin zalaalamaawii ta'e hin jiru. Bara bara kan itti fufu hin jiru. Teknooloojii jechuun gabaabumatti nama gabaa deeme gabayaa baay'ee jedhe. Gabayaa magaala Bulee Horaa kana yoo baate amma suuqii bal'aa jira. Suuqii hunda seentee waan bitattu. Achi keessaa suuqii jiran hunda keessaa mee simpilii tokko si hafuur supermaarkettii fudhadhu. Supermaarkettii seenta. Waluqqifataa keessa deemta malee hunda isaan feetu. Waan gaarii keessaa yookiin waan qarshiin kee danda'u, waan hundi kee danda'u keessaa fudhataa deemta. Wanti ati nyaattus hin jira supermaarkettii keessa wanti ati nyaannis jira. Ka aadaan si dhooqisu, ka amantaan si dhooqu jira. Erga supermaarkettii seentee waan achi keessa shelfii irra jiru hunda isaa walitti xaraddee fuutee bahuudhaaf si eeyyama. Akkasuma dhaloonni amma jiru kun teknooloojii kana keessaa luqqifataa garaa gamaa gamanaan kasaa ta'u fudhataa biyyaaf maaltu ta'a, anaaf maaltu ta'a, maatii kiyyaaf maaltu ta'a, dhalootaaf maaltu ta'a jedhaa keessaa otoo fudhataa deemee isaa faayidaa ta'a jechuudha. Yoo san hin ta'in kana ilaalte, san ilaalte, kana ilaalte akka saree maraattee deebi'a jechuudha. Namoonni amma ispeeshaalii yeroo ammaa kana dhimmoota teknooloojii kanaan baay'ee butamee deemu jira. Akkuma jalqaba seen jedhee puulii aadaa amantaa keessallee ba'aa jira. Namni kun eessaa dhaqu? Aadaa keessaa baay'ee, amantaa keessaa baay'ee bakki inni jiraatu kamidha? Haa deebi'u. Nama ergaan kiyya guddaan namni haa deebi'u. Waan isaa ta'u jalqaba nama waa isaa ta'u beekettu waan maatii isaa ta'u beeka. Nama waan maatii isaa ta'u beekuttu waa ollaa isaatiif ta'u beeka. Nama waan ollaa isaatiif ta'u beekuttu biyya isaatiif ta'u beeka. Addunyaaf ta'u beeka. Biyya keenya garamitti deemsisaa jira? Gara negeetiivitti nu deemsisaa jira jechuudha. Negeetiivii kana akka inni itti hin fuufne dhaloonni ifi deebisuu qabaa. Barataan barumsa isaatti jabaatuu qabaa. Qonnaan bulaan qonna isaatti karaa hundaan milkiidha. Qottees hin milkoota, barattees hin milkoota, daldaltees hin milkoota. Karumti ati hin milkoonne kamiyyuu hin jiru. Mul'ataaf dhaabbii kee ijjannoo kee qabaannan jechuudha. Waan sii ta'u sii galeeru itti deemta taanaan karaa ati baatee hin milkoonne hin jiru. Dhiiraa ta'u dhalaas haa ta'u. Waan dhiirri hojjatte hin dandeenye dhalaan hojjatti. Qaamni gadi aanaa olaanaa ilaalcha abbaa malee hojiin kamiyyuu ka abbaa filattu hin jirtu. Hojiin abbaan filattu. Hojiin abbaan filattu. Hojii filachiisu abbaadha. Kun hanna kiyya oli yoonni jedhe akkuma isa humnaa ol ta'etti. Kun immoo salphaadha jedhee dhalaas haa ta'u, dhiiraas haa ta'u, qabaataas haa ta'u, dhabaataas haa ta'u, danda'aas haa ta'u, dadhabaas haa ta'u gaafa itti seene hojii qajeeluun isaa waan oolle ta'a. Mee itti aansuudhaan xiyyeeffannaa maal gorsitu mee aadaaf safuu dhaloota gate kana? Addunyaa kana baannaa jenne biyya keenyaa miti. Itoophiyaa qofaa miti. Biyya kana baannaa jenne namummaa addee buuqanna. Namni koo yeroo ammaa kana namummaa wal wallaaleeti kan wal gurguraa jiru. Dabarse wal kennaa jiru. Nama ofii nama ta'ee obboleessa isaa kan miidhamu fedhu. Addunyaa wanti sodaachisaa jiru amma jibbaan eessaa dhufe. Nama kanattu puulii aadaa abbaa gadaa yookiin jaarsa biyyaa san keessa hin jiru. Namni lallaba abbaa gadaa yookiin jaarsa biyyaa jadhaaba jiran irraa dhaga'ee guddatee aduu hantuu argee hantuu san buqiisaaf yookiin waan yoo ta'e qabbaneessuudhaaf yaala. Ilmi kana keessa safuu kana keessa guddate akkaataa ittiin dhufaatii isaa waan beekuu fi biyya walitti araarsuudhaaf ijjannoo itti fudhata. Nama ta'e buqan benuu nama. Amma tokko qabsiisu tokko itti sufa tokko itti sufu tokko itti gabbataa deemaa jira. Kana keessaa ba'uu qaba dhaloonni. Ati ani nama, atis nama, sunis nama, kunis nama.
Namni martuu harkisaa shan qubisaa miilli saala iji saala funyaan kan kun dhakaa kun muka kate hin jiru. Nama namummaadhaan qabatuudhaaf nuti deebinee ifummaa namummaa keenya sirriitti qabatuu qabna. Erga nama ta'een namni sun nama waan ta'eef ija tokkoon laaluuf kabaja nama sanii barbaachisu kennuudha. Addunyaan adammoo wanti si wal dhiibaa wal fixaa maan jedhaa jirtu ana qofan namaa ka jedhutti baay'ataa jira. Anatti olaantummaa qabaa jedhee ka baay'atu jira. Kana keessaa ba'uu qabna. Yoo kana keessaan hin bahe addunyaan kun waggaa 20 30 40 booda waan akkasiin garame akkasiin deemtu hin beeku. Baay'ee nama geessi jechuun nama dhibu. Forecast gochuun si rakkisa. Namni amala deebuu qaba yookiin amantaadhaan waan amantaa keessa dhageessan hojiirra oolchuu. Haga danda'e jechuudha. Ispeeshaalii ilma namaa irratti. Ilma namaa irratti amala gaarii. Waan danda'e ifi rakkatee nama sani akka inni rakkoo keessaa bahu yaadu ifi dabarsee jechuudha. Amantaanis kana gorsa. Jaarsi biyyaas abbootiin gadaas waan kana gorsan namni nama miidhi jedhu hin jiru. Mama sadii amantaa ortodoksii, musliimaa, kiristaana achiin abbaa gadaatiin bulaa Oromoon kan hunduma keessa deemtee ilaalte namni nama miidhi jedhu tokkochi hin jiru. Tokko godhii ka jedhu jechuudha. Tokko godhii ilma intala jedhee si eebbisee abbaan gadaa yeroo eebbisu amma tokko godhee eebbisaa jira. Kophatti eebbisee hin beeku. Namni bakka kana jiru bakka afur yoo aadaa keessa jiraate aadaa isaatti seeraan haa jiraatu. Aadaa keessa erga jiraate safuu jaalala tokkummaa maali guutte isan hin bulu. Yoo musliima ta'es kallattii quraanni isa bulchu saniin qajeelummaa quraanni isa qajeelchu saniin akka jiraatuuf jiraachuu. Yoo kiristaana ta'e ortodoksiis dabalatee protestaansis dabalatee kitaabni qulqulluun tokkummaaf gari laafummaa wal bulfadhaa waliin jiraadhaa inni jedhe san qabaatee akka jiraatu dhaloonni dirree amma keessa jiru san keessa deebi'uu qaba as keessatti. As dhufuu qaba. Achi ba'uu hin qabu. Aduu amantaa dhiisee bahe aadaa keessa jiraata dirqama. Aadaanis maan jedha? Kanuma isaan jedha. Kanaaf namni hundumaa as deebi'ee dirree kana keessatti haa jiraatu. As keessa yoo jiraanne wanti tokko ta'ee wanti nuti rakkan rakkoo adda odeessinu namni kana ta'e maan jedhu hin jiru. Dargaggoota dheeraa keenya naannoo keenya argaa jirtan kanaaf maal jettu? Dargaggoon keenya moorii akkuma jalqaba kaasee dirree baanetti haa jabaatan. Dirree baanetti. Namni barumsa isaa baratu qotatee haa baratu. Beekuun abbaadhaaf. Waanuma san qabatte jabii sirriitti achiin sirrii qabii baay'ee yookiin barbaadanis dhufanii yookiin hojii barbaades dhufa yookiin nama barbaades dhufa lamaan keessaa kanuma argatta. Dirree baatetti barnoota irratti ispeeshaalii ijoolleen barattan jabaatu qalama kee sirriitti bilcheessu. Waa'ee namni dubbataa maaniin sun mul'ata keetii fi kaayoo kee hin daangessu. Hojii keetiif mul'ata keetti si daangessa malee waa'ee namni kee namni siin jedhe sun. Ammas ikkoo baradhu siin jechaa jira malee dirree kana dhiisii keessaa bahi siin jechaa jira. Kanaaf barataan aadaawwan amma aadeffame kana aadaa biyya alaatti amma dhufee seene namni yeroo isaa mataa isaa irratti yeroo qo'atu dhiisee mataa isaa irra sa'aatii ka fixu kana keessaa ba'uu qaba. Bakka protokoli barataa akka ta'u qaba. Yoo barataa bakka protokoli barataa. Yoo hojjetaa sa'aatii hojjetaa sanitti yookiin fakkeenyaaf yoo hojjetaa baankii yoo ta'e dirqama karabataa siin kadhu jedhan suufii uffadhu siin jedhan maan jedhan isa san fakkaatu sa'aatii barataa moo barataa fakkaatu. Malee suusiiwwan garaagaraa ta'u oolmaan akkasiin barbaachisu. Barachuudha. Wanni sun waan namni uume sitti erga ati uume ergitti. Kana waan namni uume irratti yeroo keenya gubuun immoo yeroo laayibireerii seenan dhiisanii yeroo kubbaa irratti dabarsa. Kana keessaan isa adeebi'an. Sunis waan baargamaan dhufee jennees yoo fudhatu baannes as keessaanis wanni hojje yeroo qabaatu qaba. Iskeejuulli ta'uu qaba. Daawwachuu caalaa immoo hojjechuudhaaf.
nama ispoortii achi taphatu san caalaa ifiif ispoortii cimaa hojjetanii ispoortii isaa cimaa yookiin taphataa cimaa badhaasaa jiranii mootii ijoollee kunoo akkoo milkii dhabe daawwaa fudhadhu gammadaa fudhadhu amma eessa jedhanii deemaa jiran. Ijoolleen sun maal ta'e hin daawwanne hin taphatte. Haa daawwatte iskeejuul gootee daawwatte ofiif ammoo appilaayi gootee hin milkoofte. Kanaaf dirree jirtu irratti dhaloonni jabaatuu barbaachisaadha. Inni kun isa baratu barnoota baratuuf isa teknooloojii keessa deemuuf yoo jennu inni biraa ammaas qonnaan bulaa. Qonnaan bulaa qonna dhiisee yeroo maayee midhaan buufatuu dhiisee moobilii goroggoraa oolu. Magaalaa keessa magaalaa qofaa miti amma baadiyyaa keessayyuu soolaariin hidhatee bakka geemii taphataa maal ta'a maal jedha baadiyyaayyuu seeneera wanti kun. Qonnaan amma yeroo ammaa kana daldalli wanni guddoon biyya keenya baasaa jiru amma yeroo ammaa kanatti akka mootummaan xiyyeeffatee jirutti qonna irra. Namni qonna kaleessa milkeessu yeroo ammaa kana gurra isaan dadhabatu. Namni qonna milkeessu. Qonna immoo jedhee kama aadaa waliin qabate sun ta'een qonna teknooloojii wal qabate. Teknooloojiin rifeer godhus yuutuubiin rifeer godhuu qabus yuutuubii qonna isaa rifeer gootu. yuutuubiin midhaan kana karaa kana yoo qotee karaa kana yoo hojjadhee gara kanatti milkiin isaa hin caalaa ka jedhu rifeer godheen booda isa san lafa buusuuf ka deemu ta'u. Horsiisee bulaa amma yeroo ammaa kana horsiisee bulaanis loon 60,000 100,000 wayi 200 gurguramaa jira. Horsiisee bulaan kaleessa biyyee nyaatee horsiisee addaa tana nyaataa jira ta'e. Horsiisee bulaan callisee qallatee taphatee maan jedhamu jira. Kanaaf ijoollee dhaloonni amma dargaggoon ammaan tana horsiisee bulaa ta'uu barbaaddus horsiisa saniin ekspoortiif kan of qopheessite ta'uu qabdi. Ekspoortii ta'aa jira amma loon re'een ta'aa jirti hoolaan ta'aa jirti loon gaalli hundi isaa ta'aa jira. Addunyaa wal wanni qonni horsiisi loonii yookiin horsiisi beelladaa addunyaa wal si qunnamsiisu ammaan tana uumameera waan ta'eef namni horsiisuu barbaadus horsiisa oraalii afaan haasa'u don ta'e eeggaleenya fayyaa loon sanii qoricha isa barbaachisu nyaata isa barbaachisu hojjechuudhaaf sirriitti. Abbootii qofaa mata horsiisuu dargaggoonni horsiitti yeroo horsiitti ammoo teknooloojii kana taachi gootee karaa milkii ittiin as keessa gabaa fidee gurgura asii lookaal ta'uu osoo hin taane ekspoortii godhee kan deemu jedhutti xiyyeeffatuu qabaa jechuudha. Akkasumas daldala hedduun isaa utaalee kan baay'ee nu jennu deebi'ee dhufu. Wanni kun maarti maalidha? Tokko karoora isaarraa kaka'ee jennee liyaan. Lammaffaa immoo yeroo isaa yeroo hojii irra fixu caalaa yeroo bashannanaa irra fixa. Beeza xiqqaa argata jennaan addaa hoteela gurguddaa ka ittiin nama gaabbasu ka ittiin bashannanu ka ittiin maan jedhu yeroo addunyaa inni tarkaanfatee akka dhufuuf balbala bantee dhuftuu jettee eeddi. Isii balbala isa eeddi inni immoo balbalaan duubatti karraan duubatti deebi'ee deemu. Kun hundi maalidha? Sa'aatii isaa itti fayyadamuu qabu. Baranji kun dura beekte. Time is gold jetti. Time is gold. Time is gold sun ani erga university galee library bulaa maan jedhaa deemu sa'aatiin hanqatte. Halkan kana yeroo lama deebina gara library. Kaffee saqaayii ture. Kaffee namni na dura hiriiru. Maaliif? Kaffee wanni an dura hiriiruuni ariifadhee nyaadhee kitaaba barbaadu san barataan dhibee kana jalaan hin fudhanne dura saqqala dhufe kaffee. Nyaanni xiqqoo santi irra wayyaa qaba. Ka jalqabaa suni xiqqoo arnya qaba yeroo si dhiyeessa. Tokko kaayoon kiyya ammoo nyaata arnya qabu isa argatu osoo hin taane kitaaba laayibireerii keessa jiru sani argatudha. Sa'aatii kana sa'aatiin na jalaa dhumatte time is gold warri wanni jedheen sirriidha itti fayyadame jechuudha. Time is gold ka warri jedheeni okay ata dhugaa isaaniiti sa'aatiin naan qatte. Hanga galgalaa kan dubbisee galee rafee halkan walakka sa'aatii 7 duuba malee deebi'ee dhufa. Ganama laayibireerii achumaa baay'ee kaffee kan mal ganama galgala saqqalan. Sa'aatii ani saqqale sa'aatii misaa qofa. Ganama galgala guutuu saqqala.
Guyyaa kilaasiin bahee tasgabbaa'eetu maal jedhee xiqqoo boqonnaa barbaada dhufee nyaadha. Guyyaa duuba nyaadha. Ganamaa fi galgala ammoo dura nyaadha. Ganama kilaasii dhaqqabatuuf dursee seenuudhaaf nyaadhee gara kilaasii fiigaa. Galgala ammoo kitaaba laayibireerii keessa jiru san dhaqqabatuuf dursee nyaadhee seena. Guyyaa ammoo xiqqoo waan boqadhu fedhee kilaasiin bahee deemee dormii daftara lafa godhadhee achiin booda fuulan shaaworii maal jedhee ka'ee nyaata fadhumate dhufee ka firfaarii wayii fa'aa wanni jedhanii kennanii dantaa nyaatallee waan qabnu inni keessa darbina sa'aatiin widdiidha. Ganni widdiidha. Ganni namni guddataa deeme ganni gadi diqqaata. Umuriin gadi diqqaata deemti. Ganni lakkoofsi 35, 37, 38 jedhaa ol deema fakkaata. Ganni nama sanii immoo gadde. Dhaloonni ganni sodo jalaanii dhumatiin yeroo isaatti fayyadamee yoo ardhaa waan baankii kaatu birrii moti. Waan ardhaa humna yeroo humna qabu kanatti lafa kaatuu qabu kaatee yoo hin darbiin hin miidhama waan ta'eef dhaloonni deebi'uu qaba. Puulii keessa deebi'uu qaba. Puulii alaban ta'uu hin qabu. Namuusaanis deebi'uu qaba. Ogummaanis deebi'uu qaba. Waan hojii safuudhaan deebi'uu qaba. Kan kana jechuudha. Namoota adda addaa fi aadaa fi safuu akkasumas immoo kallattii garaagaraatiin fakkeenya dhalootaa namoota ta'an dhiyeessuudhaan barnoota irraa uummanni akka argatuuf kan taasisu. Wanti guddoon ammoo miidiyaa kana irraa eenyu dhaloota bal'aa jira, dhaloota hedduu jira, dhaloota ba'uu qabu, ka baasuu qabu miidiyaa kana. Miidiyaan kun kibba kanaaf baafaman ta'a jedhee yaada. Ka'umsi isaa haa xiqqaatu, wanti tokko ka'umsi isaa xiqqaatee duruu wanti tokko hin jedhi birriilla miliyoona galuudhaaf 1, 2, 3, 4, 5 jedhanii deemu. Miidiyaan kun ka'umsa gaarii jalqabee ka'umsa gaariidhaan deemuu jira. Haalli inni ittiin nama tiriiti godhee namoonni inni ittiin dubbisuuf yaalus nama uummanni kun haa xiqqaatu nama uummanni kun barbaadu dubbisaa jira. Kanaaf kana achis jabaatee miidiyaan kun akkatti deemu barbaanna. Miidiyaa kanaaf dabarsuu barbaadu namoota bal'aa jiran, namoota dhalootaaf ergaa dabarsuu danda'an, abbootii amantaa keessas jiranii, aadaa keessas jiranii, abbootii gadaatii alaayyuu namoota ergaa dhalootaa bal'aa qaban hedduu jiran. Kanaaf miidiyaan kun warroota akkasii kana yaa'ame yoo dubbise namoota dubbifamuu qaban kan lafa tanarraa deemanii bal'aa jira. Fakkeenyaaf amma goota Barisoo Dukkallee miidiyaa yeroo san daqiiqa 2 waan inni dubbate waraabutu jiraate adhatan anuu arguu danda'a. Amma gurra isaa odeessan malee jecha afaan isaa irraa ba'u suur sagalee wani nu dhageenyu jiru. Namoota akkas jechoota dhalootaaf yookiin garaa namootaa keessa jiran kan dhaloota dhufullee fi ergaa gurguddaa dabarsuu danda'anu namoota kanaa fi namoota ergaa dabarsuu danda'anu miidiyaan kun yaamne akka dubbisuuf asuma ergaa dabarsuu barbaada. Asis qooda qabaachuu qaba miidiyaa kanarraa. Miidiyaa kana gara addunyaa gurguddaatti yookiin bal'atti ol dabarsuudhaaf gahee fi taphatuu qaba. Jalqabbii gaarii jalqabsiisira. Erga nu garsiitte qeeransa eegeen qaban gadi lakkisanuu jedha Oromoon. Erga waan gaarii kana jalqabeen amma interviiwwan kanaan dura jalqabamee ilaalaa turre baay'ee kan namatti tolu. Ergaan isaan keessa dabaraa ture. Aadaa achi keessa safuu aadaa bal'aa achi keessa dhagaa turre. Ammas uummanni miidiyaan kun maal nuu fidaa jedhee eeggachaa jira. Hawaasni immoo namni uummanni isin barbaadu, namni uummanni barbaadu bal'attu miidiyaa kana keessa argamuu danda'a. Akkuma Oromiyaatti akkuma Finfinneetti tuyyuu miidiyaalee akkasii kanattu boolla uummata keessa seenee waan uummata garaa uummataa keessa jiru fidee miidiyaa bal'aaf dhiyeessaa jira. Kanaaf hawaas kennas miidiyaa kana deeggaree kiraateeriyaa isa barbaachisu, fuula isa barbaachisu taasisuu akka qabu, cinaa dhaabbatuu akka qabu, anis akka kiyyatti ogummaanis waan danda'uunis cinaa miidiyaa kana dhaabbachuuf addumaayyuu qophii achiin booda uummannis waan kana sirritti qabatee akka isa baasuuf akka itti deemu taasisuun dirqama ta'a. Dirqama isinii kenname immoo namoota gadhaa hawaasaa keessa jiran lafa fagoo jiranu fidaa uummatatti miidiyaa kana fidaa uummannis waan kana beekee
miidiyaa kanaan lafa hedduu kolloo hedduu keessaan namoota dhokatanii baanii miidiyaa kana hawaasa gurra dhaqqabsiisaa jiranii ifin aadaa waan adda addaa miidiyaan kun bal'ataa deemee waan sadii hojjeta jennee yaadna rakkoon qabu. Amma ka'umsa isaa kana ol taanee miidiyaa kana sappoorti godhuun nurraa eeggama ka jedhu. Ergaa akkamii dabarsaa ka jedhu deebi'ee hordofuu qaba. Yoo tana beekee sheer gochuun isa dhiddu, laayik gochuun isa dhiddu, viyuu gaarii kennuun isa dhiddu. Kanaaf amma hanga danda'ame namoonni itti dhiyaatee miidiyaa kana hordofuu hanga inni bal'atu. Dhalateera waan ta'eef hin guddan. Nama dhibee kabiraatiif hubannaa kennuudhaaf sheer, laayik godhuun miidiyaa kana cinaa dhaabbatuun dansaa ta'a. Egaa sagantaa keenya har'aa asirratti goolabna. Gool arginutti nagaan nu tura.